Oromiyaan akka walii galaatti potenshaala qonnaa guddaa qaba. Potenshaala kana giddu galeessa godhachuudhaan adeemsa kanaan duratti ture keessaa bahuudhaaf tarkaanfiin addaa bocamee hojiitti galameeti kan jiru. Tarkaanfiin addaan sababni bocameef adeemsa ammayyoonaa tureen kan itti fufsiisuu dandeenyu hiyyummaa qofa. Hiyyummaa keessaa bahuudhaaf adeemsa addaa tarkaanfii addaa kan barame alatti deemuun hin barbaachisa jedhamee isaaf immoo tarkaanfileen addaa bocamanii hojiitti galamanii jiru. Inisheetivoota kan jennu kun isa saniin qonna irratti hojiiwwan waggoottan darbee jalqabame qabatamaatti waan sadii mirkaneessee jira. Tokkoffaan qonna jijjiiruun hin danda'amaa kan jedhu sana. Qonnaan bulaa amma jiru kana qabannee teknoolojii isaa fooyyessinee walitti qindaa'ee hojjetee qonna jijjiiruun hin danda'ama kan jedhu qabatamaatti kan itti mirkanaa'edha tokkoffaa. Kan lammataa fi inni guddaan poteenshaalli Oromiyaa immoo guddaa akka ta'e hubatamee jira jechaadha. Kanaan dura akkaataan itti hubatamaa turee fi amma immoo erga hojii kanatti galamee poteenshaalli jiru guddaa ta'uusaa mirkaneessuun danda'amee jira. Sadaffaa fi inni dhumaa qonnaan bulaan keenya horsiisee bulaan keenya yoo hoogganameetiin jedhe yoo nama isa gargaaru qabaate yoo extension serviisii gahaa ta'e argate jijjiirama olaanaa fiduu akka danda'u kan dhabe deeggarsa dhabe malee yoo deeggarameetiin jedhe nama deebisee biyya deebisee deeggaruu akka danda'u mirkanaa'ee jira jechaadha. Bu'uura kanaan hojiin yeroo darbe keessatti hojjetame inisheetivoonni bocamanii hojjetaman qabatamaatti jijjiirama fidaa jiru.